gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Hedduu baay'ee isin jaaladha, galatoomaa isinitti agarsiisa amma moodas jechuudha wantoota bu'aaf nu qaban hedduu qabadhee isiniif dhiyaadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودعوتوتا في هردفتوتا كينك وجمعو كم يرتو نغين ربي بكم سنجرتن تسينها ركبو سنجيجا arras video tokko qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Viidiyichi akkuma argaa jirtan kana kunoo jechuudha waan baratamaa ta'e jechaadha. Garuu waan baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Hedduu rifeensa keenyaaf waan baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Yeroo hedduu waa'ee rifeensaa irra deddeebi'ee isinitti agarsiisus in xumurre jechaadha. Wantoonni an gadhiise hundinuu faayidaa adda addaa qaba waan ta'eef kanumaan waa'ee rifeensaa irratti xiyyeeffachuudhaan arras video tokko qabadheetiin isiniif dhiyaadheetiin jira jechaadha. Viidiyichis kun akkuma argaa jirtan kana jechaadha. Buna jechaadha. Buna daakameedha kuni akkuma argaa jirtan kunoo maashina bunaati jechaadha. Kunoo akkuma argaa jirtan kanatti kunoo akkuma argitan kana jechaadha. Buna daakame jechaadha. Deebi'ee ammas killeedha jechaadha. Kunoo killee akkuma argitan kana killee tokko fi zabaadii jechaadha. Zabaadii yookaan urgoodha jechaadha. Namni hin beekne hin jiru urgoodha jechaadha. Baay'ee waan rifeensa keenya baay'ee waan bu'aa nuu qabu jechaadha. Rifeensa keenya dheerissuu, rifeensa ciccituu fi akkasuma lallaafisuu keessatti gahee guddaa taphata jechaadha meeshaan kunniin jechaadha. Yeroo hedduu wantoonni rifeensa namoonni keenya waan hubatintu jira waan ta'eef wanta akkana yeroo gadi dhiisan waan soba fa'a itti fakkaata. Kun waan baay'ee ifa galaa waan ta'eef jechaadha. Namoonni hedduun fayyadamanii arganiif bu'aa qabeessa waan ta'eef jechaadha. Kanaaf waan akkasii hedduu barbaachisaadha jechaadha. Irra deddeebi'ee isin dalagaa irraa fayyadamuu akka qabdan asumaan dhaamsa kooti. Namoonni gara YouTube kiyyaa haaraa taatan jechaadha subscribe gochuudhaan gama YouTube channel kiyyaatti kottaa isiniin jecha. Namoonni duraan maatii kiyya taatan ammoo hedduu galatoomaa like share subscribe gochuudhaan akkasuma yaada qabdanii fi qeeqa qabdan komentii jalatti nu barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Gamanumaan mee gama viidiyoo kiyyaatti isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti nafaana bu'aan affeerraa kennaa. Okay, daawwattoota kiyyaa kunoo akkuma argitan kana jechaadha. Amma akkaataa viidiyoon itti dalagamutti deemaa jirra jechaadha. Jalqaba irratti kunoo akkuma argitan kana jechaadha. Akkuma argitan buna jechaadha. Buna fayyadamna. Kunoo akkuma argitan kana buna kunoo buna jechaadha. Maankaa 2 guurraa fayyadamna jechaadha. Kanoo maankaa 3 yookaan immoo malaqaa 3 buna fayyadamna jechaadha. Deebinee amma kunoo akkuma argitan kanatti bunni yeroo hedduu baay'ee rifeensa keenyaaf namoonni hedduun hafuuran qabu maal jechuu fa'a waan akkasii gaafii jalatti komentii jalatti ni arga. Bunni hafuura haa qabaatulleedha. Garuu akkasitti waan rifeensa keenyarraa yeroo hunda dhawuu miti. Galgala dibatame ganama yoo ofirraa dhaame waan yeroo hedduu hafuura qabu miti jechaadha. Itti aansuudhaan kun akkuma argitan kanatti jechaadha killee fayyadamna. Killee yookaan ammoo buuphaa akkuma argitan kanatti kunoo akkuma argitan kana kunoo buuphaa fayyadamna jechaadha. Buuphaa fayyadamna. Isa kana deebitanii kunoo akkuma argitan kanatti haala kanaan sirritti bunaa fi killee kana sirritti waliin dho'ina jechaadha miksi goona. Kun akkuma argitan kanatti jechaadha. Maaliif killeen gahee guddaa qaba jechaadha rifeensa keenyaaf. Maaliif rifeensa keenya kan ciccitu jira akkasuma deebi'ee ta'een ammoo rifeensa keenya kan jabaatu jira gara laaffisuutti rifeensa keenya lallaaffisuu fi akkasuma ammoo rifeensa keenya ciccitu dhorguu irratti killeen gahee guddaa taphatti jechaadha.
akkasuma ammoo bunnis jechaadha hedduu rifeensa keenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Jarrabtanii akka argitan isin jedha kuno akkanatti kuno eega argitan akkanatti eega waliin dhoofne kana booda deebinee ammas akkuma argitan kanatti kuno zabaadii finnaa yookaan ammoo urgoo jechuudha. Zabaadiidha kuno akkuma argitan kana akkuma argitan kanatti zabaadii haala kanaan irraa mannaa akkuma argitan kanatti jechaadha. Deebinee ammas maankaa 3 yookaan 4 ana amma hamma muraasa isinitti agarsiisa waan ta'eef kun akkuma argitan kanatti maankaa 3 maankaa gurguddaatti fayyadamna jechaadha. Akkuma baay'ina rifeensa keessaniitiin dalagan waan ta'eef viidiyicha baay'ee waan nama dhibuu miti, baay'ee waan salphaadha. Kuno amma maankaa 3tti godhee jira jechaadha. Maankaa 3 zabaadii yookaan ammoo urgoo itti dabaleetiin jira jechaadha. Daawwattoota kiyya kun akkuma argitan kanatti amma zabaadii killee akkasuma ammoo buna haala amma argaa jirtan kanaan sirriitti waliin dhoofna jechaadha. Buna jechaadha. Bunaa fi killee akkasuma ammoo zabaadii yookaan urgoo jechuudha. Haala argitan kana sirriitti akkanatti urgoo wal seeneetiin jedhe sirriitti miksi waliin ta'uu qaba yookaan ammoo walitti wal fudhachuu qaba jechaadha. Kun haaluma amma argaa jirtan kanaan haala kanaan jechaadha. Kun akkuma argitan kanatti waliin dhahama jechaadha. Hedduu rifeensa keenya hedduu baay'ee viidiyoo ajaa'ibaati jechaadha. Waan argee fi waan hubadhe baay'ee ajaa'iba natti ta'ee isin biraan gahaa jira jechaadha. Haaluma amma argitan kanaan akkanatti haala kanaan waliin dhoofna jechaadha. Akkasuma deebi'ee faayidaawwan wantoonni rifeensa kanaaf faayidaan isaa jechaadha. Wantoonni ammaan isinitti agarsiisaa jiru kun faayidaan isaa tokkoffaa rifeensa keenya akka lallaafu godha. Lammaffaa deebi'ee rifeensa keenya kan ciccitu ciccinna yookaan ammoo kan bobuqa'u jechaadha. Isa san dhogguu keessatti gahee guddaa qaba. Deebi'ee ammoo wantoonni biraa hedduu forforii wantoota akka forforii jira jechaadha. Akkasuma deebi'ee dheerina rifeensa keenyaatiif bu'aa guddaa qaba jechaadha. Hedduu bu'aa guddaa qaba. Akkuma argitan kana jechaadha. Buna, killee fi zabaadii yookaan urgoon hogguu walitti dabalamanii jedhan rifeensa keenyaaf gahee guddaa taphatan waan ta'eef hedduu waan nu barbaachisuudha. Kanaaf namoonni hedduun waan sobaa waan itti fakkaatuuf jechaadha osoo itti fayyadamaniitiin hubatanii baay'ee barbaachisaa na fakkaata. Akkuma argitan kana kun amma haala kanaan eega kanatti jaahiza gooneetiin jenne wantoota biraattu jira jechaadha. Kan itti daballu jira waan sadaffaadha. Kun akkuma argitan kana jechaadha. Amma wantoota kanneen sadiin zabaadii, bunaa fi deebi'ee ammoo zabaadii, bunaa fi killee eega kanatti walitti dabaleetiin geessine jechaadha. Ammas deebinee kunoo zayitii finna jechaadha. Zayitii usraa jedha kun zayitii usraa yookaan ammoo zayitii zayituunas fayyadamuu dandeettanii amma namni kun waan xiqqoo na biraa fi waan ta'eef hedduu itti fayyadamaa jirra waan ta'eef muka inni ol karaa. Kun akkuma argitan kana jechaadha. Zayitii kana fayyadamtanii jechaadha. Zayitii kana yookaan ammoo zayitii zayituunas ta'uu danda'a, zayitii zarhindii ta'uu danda'a, zayitii afiyaa ta'uu danda'a. Zayitumaa ta'uu malee baay'ee bu'aa qaba jechaadha. Kun akkuma argitan kanatti zayitii kana itti daballa jechaadha. Zayitiin kunis rifeensa keenya guddisuu keessatti, dheerina rifeensa keenyaatii fi wantoota garaagaraa jarmii garaagaraa fixuu keessatti bu'aa guddaa qaba jechaadha. Baay'ee waan barbaachisaadha jechaadha rifeensa keenyaaf. Haaluma argitan kanaan kun amma isa kana akkuma rifeensa baay'ina rifeensa keessaniitiin dalaga waan ta'eef yoo rifeensa guddaa fayyadamuu barbaadan kun waan amma ofii kiyyaa nama fayyadamutu na bira jira waan ta'eef jechaadha. Guddisee dalagee jechaadha. Akkuma argitan kanatti nama muraasa miti waan kana guddisee dalagee waan ta'eef
Kun deebi'ee ammas zayitii itti dabala jechaadha. Zayitii kana akkuma argitan kanatti kuno gartanii amma zayitii kana kuno haala kanaan itti dabaltan jechaadha. Yoo mankaan yookaan ammoo malaaqaan itti fayyadamtan kun guddaa ta'e isa sadii itti naqxanii jechaadha. Abbaa sadii yoo wantoonni itti fayyadamtan ammoo baay'ee xiqqaa ta'e mankaa kana tokko gahaadha jechaadha. Isa kana yoo akkuma waan viidiyoo keessan guddatanii fayyadamanii jechaadha. Yoo wanti isin dalagan guddaa ta'e kana 4-5 illee naquu dandeettanii. Amma viidiyoo kanaan dalagallee kun akkuma argitan kana jechaadha. Mankaa tokko guddaa fudhadheetiin jira jechaadha. Zayitii kanarraa zayitii usuraarraa. Zayitii usuraan rifeensa keenyaa bu'aa guddaa qaba. Rifeensa keenya guddisuu keessatti jarmiilee garaagaraa ajjeesuu keessatti gahee guddaa qaba jechaadha. Zayitii usuraa osoo fayyadamtanii baay'ee barbaachisaadhaan jedha. Kun akkuma argitan kanatti amma haala kanaan jaayiza godheetiin jira jechaadha. Amma dibatuuf deema. Namni amma na biratti argamee itti fayyadamuuf deema waan ta'eef haaluma amma argitan kanaan jechaadha. Kun akkanatti jaayiza godhama viidiyoo keenya. Akkuma argitan kanaan jaayiza ta'a jechaadha. Hedduu rifeensa keenyaaf baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Akkuma argitan kanatti kunoo viidiyoon har'aa kana fakkaata jechaadha. Namoonni isinitti toleetiin jedhee yaada keessan komentii jalatti qeeqa qabdan komentii jalatti nu barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Namoonni yuutuubii kiyyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan gama maatii yuutuubii kiyyaatti dabalamaa isiniin jedha. Namoonni ammoo duraan maatii kiyya taatan laayik sheer. Hanga viidiyoo biraatiif walitti deebinutti nagaan nu turaan affeennaa kennaa baay'ee isin jaalladhaa galatooma.